Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii Superstar taatan marti akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa isin haa ga'u jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Superstar YouTube sooma Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u jecha oduu ammaaf qabannee keessatti Suudaan daangaa kiyya weerartee qabeenya mancaaftee lammiilee kiyyaas buqqaaftee ammaas lafa dabalataa fudhachuudhaaf jecha dibbee waraanaa dhahuutti jirti jechuun Itoophiyaan himattee jirti. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay magaalaa Adawaa keessatti namoota 8 lubbuu galaafachuudhaan 20 akka madeessantu dhagahamaa jira. Itoophiyaa keessatti uummanni biyyattiidhaa filannoodhaaf hirmaachuu erga didan booda Abiy Ahmed kadhachaa akka jiranii fi kaardii filannoo akka fudhataniif guyyaa har'aa waamicha dabarsanii jiru. Eegaa daawwattoota fi hordoftoota maatii Superstar YouTube qophii keenya kan ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Superstar haga dhuma sagantaatti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Amma oduu bal'inaan Suudaan daangaa kiyya weerartee qabeenya kiyya mancaaftee lammiilee kiyyaas buqqaaftee ammoo lafa dabalataa weeraruudhaaf dibbee waraanaa dhahuutti jirti jechuudhaan Itoophiyaan himachaa jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa kan ta'an Dammaqaa Mokonnon barreeffama fuula Tiwiitarii isaanii gubbatti baasaniin Suudaan kana gochuun isheedhaa immoo tasgabbii fi nagaa gaanfa Afrikaa rakkoo keessa akka bu'u gochuu isiiti jechuudhaan himatanii jiru. Biyyoonni lamaan sadaasa darbe lola naannoo Tigraay keessatti dhalate hordofuudhaan naannoo daangaatti walitti bu'aa kan turanidha. Itoophiyaan akka jechaa jirtutti loltoonni Suudaan waraana ishee lola Tigraay kophaa ta'uu arginaan ammoo daangaa cabsanii seenuudhaaf lafa Itoophiyaa weeraran jettee himatti. Ta'us ammoo qondaaltonni waraana Suudaan ammoo lafti isaan to'annaa jalatti deeffatan kan silaa Suudaaniif malu garuu waggoota dheeraadhaaf loltoota Itoophiyaan qabamee ture ta'us himanii jiru. Walitti bu'iinsi darbee loltoonni Suudaanii fi loltoonni Itoophiyaa akkasumas milishaan naannoo Amaaraa waliin godhaniin lubbuun namoota nagaa darbuu fi namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uunis gabaafamaa ture. Itoophiyaan ammoo akka jettutti Suudaan dura teessoo eegaa osoo taatee jirtu daangaa Itoophiyaa weeraruudhaan nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa rakkoo keessa buusuuf hojjechuun ishee baay'ee kan nama gaabbisiisu yookaan akka malee kan nama gaabbisiisu ta'uu ishee ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa himaniiru. Itoophiyaan gama ishiitiin ammallee lafa daangaa Itoophiyaa keessa jiru kan amma dura weerarte hin xiqqaatin lafa dabalataan weeraruudhaaf jecha Suudaan qophiitti jirti jechuudhaan himachaa jirti. Suudaan ammoo loltoonni ishee erga sadaasa jaha bara 2020 as daangaa Itoophiyaa keessa jiran akka baastu hawaasni idil addunyaa akka dhiibbaa godhan Itoophiyaan gaafachaa turtus hamma ammaatti waraanni bahuu hin dandeenye. Itoophiyaan gama ishiitiin loltoonni Suudaan bahanii bakka duraan turanitti kan deebi'an yoo ta'e ammoo Itoophiyaan waldhabdee daangaa Suudaan waliin jiru tooftaa ittiin waldhabdee hiikan biyyoota lamaan amma duraan qabaniif furuudhaaf qophii ta'uudhaas beeksiftee jirti. Waliigaltee bara 1972 biyyoonni lamaan mallatteessan waldhabdeen daangaa hamma furmaata waaraa argatutti humna fayyadamuu fi lammiilee iddoo jiranii buqqisuu dhoorkaa ta'uu kan yaadachiisanii ministeerichi ammaas ammoo kanumatti deebi'uun furmaata waaraa godhuudhaaf waamicha dhiheessanii jiraachuun Itoophiyaan dubbattee jirti. Komsi amma waldhabdee biyyoota lamaanii lafa qonnaa Alfaashaagaa kaaba lixa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa fi naannoo Suudaan gadarfaa jidduutti kan argamtudha. Lafa qonnaaf mijaawaa taatee akka malee Alfaashaagaa kaaba lixa Itoophiyaa argamtu kan naannoo Amaaraatiin Suudaan daangeessitu ammoo nafxanyoota gubbaa kaasuudhaan mootummaan Suudaan qabatee yeroo ammaan tana akka ajaa'ibaatti misoomsaa jirudha. Kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa gara waywataa deebi'ee waan jiru natti fakkaata. Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti daangaa irratti waldhabdeen kan jiru waggoota dheeraa kan ta'e ta'us loltoonni biyyoota daangaa lamaaniif daangaa irratti kallattiidhaan kan walitti dhukaasan arguun taatee baramee hin turre yookaan immoo wanti kun waan haaraa jechuudhaanis himamaa jira. Mootummaan Ameerikaa ammoo ibsa torbaan darbe baaseen muddamni naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan jidduu akka tasgabbaa'u biyyoota lamaaniifuu waamicha dhiyeessanii jiru. Waldhabdee daangaa kanarratti dabalataan ammoo hidhi haaromsa Itoophiyaa guddichi irrattis biyyoonni lamaan walii galuu hin dandeenye. Hidha haaromsa marroo lammaffaaf bishaan guutuuf qophiirra kan jirtu Itoophiyaan ammoo bishaan guutuu osoo hin eegalin dura odeeffannoo akka wal jijjiiruun danda'amuuf Masrii fi Suudaaniif ogeessota isaanii akka ergatan gaafattee turte. Kana ammoo biyyoonni lamaanuu kufaa gochuudhaan deebisanii jiru. Mariin dhimma kana irratti dura taa'ummaa gamtaa Afrikaatiin marsaa garagaraaf gaggeeffamaa ture ammoo haga ammaatti otoo bu'aasii hin buusin biyyoota sadeenuu walitti buusaa jira. Gama biraatiin ammoo naannoo Tigraay magaalaa Adawaa keessatti dhukaasa waraanni Shaabiyaa bananiin namoonni 20 madaa'uun namni 8 ajjeefamuunis dhagahamaa jira. Kanaan dura ammoo yeroo darbe muummeen ministeeraa biyya Itoophiyaa gara Eertiraa imaluudhaan jaala isaa Isaayyaas Afwarqii waliin erga walii galanii booddee waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa baafamuuf akka jiran himanii jiru.
Kanaan ammoo biyyoonni addunyaa martinuu gammaduudhaan waraanni kun hatattamaan achi keessaa baafamuu akka qabu erga dubbachaa turaniin booddee ammoo waraana kana Abiy Ahmed hamma tokko gara naannoo Oromiyaatti milishaa naannoo Amaaraa wajjin fi'aa kan ture yommuu ta'u ammoo hammi hafe naannoo Tigraay keessatti gocha suukanneessaa ammas raawwachaa jira. Naannoo Tigraay magaalaa Adawaa keessatti kibxata ganama loltoonni Eertiraa dhukaasa lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namoota 8 darbuun kan nama 20 madaahuun himamaa jira. Erga amma waraanni Eertiraa kun naannoo Tigraay magaalaa Adawaa keessatti namoota 8 ajjeesanii 20 madeessaniin booddee dhaabbanni mirga namaatiif falmu Amnesty International gochaan kun amma waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka jiru kan mirkaneessu jechuun balaaleffatee jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed amma waraana kana baasaa jira jedhanillee waraanni hammi bahees Oromiyaa keessa galuudhaan milishaa naannoo Amaaraatii fi humna addaa naannoo Amaaraatii wajjin uummata keenya Oromoo gubbatti gocha suukanneessaa fi badaa hammana ja'amee hin beekamne raawwachaa jiraachuun isaanii himamaa jira. Waraana kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa gochuudhaan uummata keenya irraas qorachaa jiraachuun isaanii himamaa jira. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay magaalaa Adawaatti gocha suukanneessaa kana raawwate kun ammoo yeroo bahaa jiruu fi gama kaaniin biyya isaanii deemaa jiruun gocha hamma kana karaa gubbatti uummata nagaa irratti raawwate jechuun himamaa jira. Namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun namoota baay'ee erga galaafatameen booda baay'ee isaaniitis madeessanii jira. Kama biraatiin ammoo Abiy Ahmed carraa dimokiraasii biyya keenyaaf murteessaadhaaf arraan tana kaardii filannoo filattoota haa fudhannu jechuudhaan waamicha isaanii dabarsanii jiru. Abiy Ahmed ammoo waamicha kana kan isa dabarsiise naannawa Oromiyaatii fi bakkeewwan garaagaraatti uummanni kaardii filannoo fudhachuu waan dideefi. Keessattuu dhiyeenya kana Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti erga uummanni kaardii filannoo fudhachuu didee as kaardii filannoodha akka dirqamaan laatamuu fi uummanni fudhachuu akka qabu gama kaanii milishaanii fi humni addaa Oromiyaa sagalee lallabduu fi yookaan sagalee ol kaaftuu qabachuun ganda keessa deemanii namni kamuu kaardii filannoo fudhachuu akka qabu lallabuu jalqabanii as Abiy Ahmed yeroo jalqabaatiif guyyaa arraan tana kaardii filannoo filattoota haa fudhannu jedhee waamicha dabarsanii jiru. Oromoon ammoo barana kan keessa filannoo hin qabnu jechuudhaan kaardii filannoo kanas fudhachuu didee jira. Kunis ammoo Abiy Ahmeditti akka malee waan lafa dhiphisee natti fakkaata. Yeroo mootummaan biyyattii hoogganaa jiru kan paartii bilisiqinnaadhaa fi filannoon baranaa kan marsaa jahaffaa filannoo walabaa fi bilisaa jechuudhaan lallabaa jiru kanatti ammoo uummanni filannoon baranaa kun filannoo hin jirre jechuudhaan kaardii fudhachuu diduun ammoo dimokiraasii fi gama kaaniin haqa qabeessummaa isaan himaa jiran kanaas harkatti fashaleesse ni fakkaata. Ta'us ammoo waamicha kana Abiy Ahmed kan dabarsaniif muddamsuu jabduu keessa erga galanidha. Naannoo Oromiyaa dabalatee naannoo Somaaliyaa naannoo Affaarii fi kaardiin filannoodhaaf laatamuuf ture guutumatti osoo hin laatamin hafuu isaati. Gama kaaniin ammoo buufataaleen filannoo bakkeewwan garaagaraatti banamuudhaaf turan martinuu banamuu dhabuu fi kanneen banamanii jiranillee bakkeewwan adda addaatti sababii hin beekamneen ibiddaan barbadaa'uu wajjin walqabatee Abiy Ahmed ergaa kanaas kan dabarsanidha. Kabajamtoota fi hordoftoota maatii Superstar taatan martinuu waan hagammaan tanaan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kana like, share, subscribe godhuudhaan akka na jajjabeessitan